Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Kun Finfinnee Maltiimiidiyaa irraa odeeffannoowwan waayitaawwaa qabannee isiniin ga'uuf jenna. Oduuwwan irra qabannee jirru qindeessuuf dubbisuun ana Agaa Jimaatu isin waliin tura. Hanga dhumaatti akka nu caqastan kabajaan isin gaafata. Odeeffannoo irraa keessaa loltoonni mootummaa Armee Oromoo intala keetu waboodha jechuun ajjeesuun gabaasa ijoo qabannee jiru keessaati. Akkasuma haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaa humnoonni mootummaa Horroo Guduruu Wallaggaatti raawwataniin namaaf beelladarra miidhaan dhaqqabuu himameera. Oromiyaa keessatti namootni sababa weerara dhibee busaan baatilee 3 keessa du'an 180 darbuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisuu dabalatee kaan isa warkaa qabna. Amma kallattumaan gara sanattan isin dabarsa. Garajabummaan isaanii daangaa kan darbe waraanni mootummaa Oromiyaa keessatti mana hidhaatii baasuun Armee Oromoo ajjeesuun isaanii himame. Yakki gurguddaan Oromiyaa keessaa dhaga'amu ammallee cimee itti fufuun Oromiyaa dirree dhiigaa taate keessatti loltoonni mootummaa waan garaa namaa hammeessu qofa raawwachuu itti fufuu ibsa gabaasni arganne. Maqaa ilma kee intala kee bosona jira jedhuun dararaa ilmaan namaarraan ga'aa kan jiran waraanni mootummaa kunneen qabata kanaan qabanii hidhuu erga hidhaniis mana hidhaatii baasuun harmee Oromoo tokko ajjeesuu isaanii miidiyaaleen gabaafamaa jira. Taateen kun godina Shawaa Ba'aa aanaa Boosatitti raawwachuu kan ibsu gabaasichi humnoonni mootummaa namoota 4 hidhanii turan mana hidhaatii baasuun namoota 3 battalatti ajjeesuun kaleessa sirna awwaalchaa akka raawwate himame. Warra ajjeefame keessaa dubartiin ilma keetu miseensa wabooti jedhamte yookaas intala keetu miseensa wabooti jedhamte akka jirtu himame. Namni afuraffaa Tufaa Ida'oo jedhamu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa warruma sadan faana ajjeefneerra jedhanii dhiisanii deeman lubbuun hafuu jiraattonni himaniiru. Taateen kun aanaa Boosat ganda Garrii Nuuraan Dheeraa jedhamutti raawwachuu jiraattonni himu. Akka gabaasichaatti namoonni kunneen onkoloolessa 14 bara 2016 qabamuun kaambii waraanaa Soogiddoo jedhamutti hidhamanii turan. Achiin booda wiixata darbe onkoloolessa 19 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan baasuun ajjeesanii gatuu ibsameera. Namoonni qabamanii turan 4 akka ta'anii fi namni Tufaa Ida'oo jedhamu warruma ajjeefaman faana rukutamus lubbuun hafeeraa jedhame. Kuulii Hawaas, Gadaa Godaanaa fi Boruu Baqqalaa warra sadan battalatti ajjeefamanidha. Reeffi isaanii bakkuma itti ajjeefaman buluun kaleessa ganama uummanni kaasee awwaaluu himan jiraattonni. Namoonni kunneen qonnaan bultoota ta'uu ibsan. Aadde Kuuliin ijoollee shamarranii 5 fi ilmaan dhiiraa 2 kan qabdu yoo taatu warreen ishee faana ajjeefaman lamaanis bultii ijaarratanii warra jiraatanidha jedhame. Namoota kanneen guyyaa jalqabaa waboo soortanii nutti lakkisaa jirtu jechuun humnoonni mootummaa qabanii kaambii waraanaatti hidhuu himame. Boodarra mana hidhaarraa baasuun ajjeesuu gabaasichi caqaseera. Gabaasa itti aanee qabnuun ajjeechaan ilmaan Oromoo irra ga'u ammallee jabaatee itti fufuun Wallagga Ba'aa aanaa Saasigaa keessatti loltoonni mootummaa namoota nagaa 2 ajjeesuun himameera. Ajjeechaan loltoota mootummaan hawaasa nagaa Oromoo irra ga'u guyyaarraa gara guyyaatti dabalaa adeemu himame. Inumaa humnoonni mootummaa namoota nagaa qabanii dararuu ajjeesuu hammeessuu isaanii ibsa gabaasni nu raqqabe. Odeeffannoo Finfinnee Maltiimiidiyaan argateen Wallagga Ba'aa aanaa Saasigaa keessatti loltoonni mootummaa namoota nagaa 4 qabuun nama 2 ajjeesanii nama 1 yoo madeessan dargaggoo tokko ammoo achi buutee dhabamsiisuu eerameera. Taateen kun ammoo onkoloolessa 29 bara 2023 kan raawwate yoo ta'u waraanni kana raawwate yoo ta'u godina Wallagga Ba'aa aanaa Saasigaa ganda Daalee jedhamu keessatti namoota nagaa 4 irratti dhukaasa caasaan mootummaa Itoophiyaa bananiin Gammachiis Gurmuu fi Taarraqanyi Gabayyoo yoo ajjeefaman Addaam Tasfaa ammoo madeessuu akkasuma suuraa Waaqjiraa kan jedhamu qabanii deemuun eessa akka geessan kan hin beekamne ta'uu himame. Aanaa Saasigaa keessatti hidhaa fi ajjeechaa dabalatee rakkoolee hedduun akka jiru kan eeran jiraattonni kaadiroonni mootummaa Itoophiyaa namoota nagaa ilaalcha waboo qabda jedhanii ba'uu fi galuu hordofuun irbaata rasaasaa taasisaa akka jiran hawaasni himata. Humnoonni mootummaa maqaa waboo sababeeffachuun uummata nagaa irratti haleellaa banan hammeessanii kan jiran yennaa ta'u haalli kun ammallee jabaatee itti fufuu isaa gabaasichi ni caqasa. Gabaasa biroo farkaa qabnuun ammoo haleellaa meeshaa waraanaa guddaa humnoonni mootummaa Horroo Guduruu Wallaggaatti raawwataniin namaaf beelladarra miidhaan dhaqqabuu himameera. Meeshaa waraanaa gurguddaa hawaasa keessatti fayyadamuun seera waraanaa idil addunyaan dhorkaman irra deddeebiin humnoonni mootummaa kanan itti gargaaraman yennaa ta'u haalli kun inumaa hammaataa deemuun Oromiyaa bakkeewwan hedduutti tibbana miidhaan beelladaa fi namarra dhaqqabuun gabaafamaa jira.
Haleellaa kanaan miidhamaa kan jirtu keessaa tokko godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu yoo ta'u, haleellaa humnoonni mootummaa raawwataniin miidhaan cimaan namaaf beelladootarra ga'eera jedhan jiraattonni. Naannichatti guyyoota darban keessa waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoonni mootummaa walitti dhukaasaa turuutu himame. Sababa kanaan humnoonni mootummaa meeshaalee gurguddaa fayyadamanii fageenyarraa dhukaasuun beelladootaa fi namoota nagaa irratti miidhaan ga'ee jiraachuu maddeen ibsaniiru. Haleellaan kun kan raawwate onkoloolessa 27 bara 2023 ganama yoo ta'u, dhukaasni meeshaa gurguddaa humnoota mootummaan taasifamaa tureen lubbuun namaa, beelladootaa, manni jireenyaaf qabeenyi biroo hedduun barbadeeffamaniiru jedhan. Humnoonni mootummaa kun magaalaa Kombolchaa buufachuun fageenya kiiloomeetira 7 irratti meeshaa gurguddaa magaalaa Shunqeetti dhukaasaa turuu himame. Meeshaa gurguddaa kana yeroo dhukaasanitti qaamni itti dhukaasan adda baafame osoo hin taane nama guddaa fi xiqqaa osoo hin jedhin qabeenya dabalatee bakkuma qubate barbadeessaa jedhan. Guduruu magaalaa Shunqee duwwaa tokkoo fi ganda gammannee guddannee jedhamu keessatti hedduminaan miidhamni dhaqqabee jiraachuu himameera. Tibbanuma kaabaa Shaggar Salaalee keessattis haleellaa fakkaataan gaggeeffamaa turuu isaa gabaasaaleen ba'an ni ifoomsu. Gabaasa biroo of harkaa qabnuun Oromiyaa keessatti namoonni sababa weerara dhibee busaan baatilee 3 keessa du'an 180 darbuu dhaabbanni mootummoota gamtooman beeksise. Oomishni waqtii arfaasaa bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa gadi bu'uun wal qabatee aanaalee Oromiyaa 50 keessatti hir'inni midhaan nyaataa mudachuu fi namoonni 774 ol dhibee busaatiin qabaman keessaa lubbuun namoota 180 ol darbuu dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa UNCHO beeksiseera. Ji'oota bitootessaa, eebilaa fi caamsaa keessa bokkaan ga'aan waan hin roobiniif oomishni waqtii arfaasaa gadi bu'uunii fi gargaarsi midhaan nyaataa mootummaan taasisu itti fufaa ta'uu dhabuun rakkoo midhaan nyaataa kana hammeessuu gabaasni UNOCHA addeesseera. Namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan keessaa mootummaan namoota 143 ta'aniif gargaarsa nyaataa raabsuu eeruun namoota 916 ta'an godinaalee 20 keessa jiraatan marsaa lammaffaa raabsuuf karoorfachuu ibsichi ifoomseera. Haa ta'u malee hir'ina midhaan nyaataa fi rakkoo nyaataa dabalataa irraa kan ka'e dhibeen hir'ina midhaan nyaataan wal qabatu parsantii 86.7 irra gaheera. Namoota ji'a hagayyaa keessa dhibee hir'ina nyaataatiin qabaman keessaa 21,000 ol kan ta'an dhibee hir'ina nyaataa hammaataatiin qabamanii wallaanamaa jiru. Naannoo Oromiyaatti namoonni 774 ji'oota waxabajjii hanga fulbaanaa gidduutti dhibee busaatiin qabaman keessaa lubbuun namoota 180 darbeera. Akka gabaasa OCHAatti godina Wallaggaa lixaa keessatti namoonni 120 ol ta'an ji'oota adoolessaa hanga fulbaanaa gidduutti dhibee kanaan faalamaniiru. Sababa rakkoo nageenyaatiin hir'inni dhiyeessii qorichaa fi hojii dhaabuu buufataalee fayyaatiin wal qabatee wallaansi fayyaa kan hin argamne ta'us ibse. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa iddoo hundatti keemikaala biifuuf sodaa nageenyaa kan qaban ta'ullee ibsameera. Daawwattoota oduu biroo of harkaa qabnuun paarkiin gaarreen Baalee UNESCOtti galmaa'uu hordofee namoonni 20,000 ol paarkicha keessa jiraatan akka ba'an taasifamuuf akka jiru himame. Paarkiin gaarreen biyyaalessaa Baalee fulbaana 18 bara 2023 hamba addunyaa ta'ee UNESCOtti galmaa'uu hordofee akkaataa ulaagaa UNESCOtti paarkichi dhiibbaan osoo irra hin ga'iin akka eegamuuf namoonni paarkii kana keessa jiraatan gara 20,000 ol ta'an baafamanii gara iddoo biraatti dabarfamuuf akka ta'an gabaafameera. Hooggantoonni paarkichaa fi mootummaan naannichaa ulaagaalee UNESCO hambaalee addunyaaf kaa'e guutuuf iddoowwan seena qabeessa ta'an balaa isaa irra ga'uu danda'u irraa eeguuf jecha jiraattota 20,000 ta'an paarkicha keessaa baasuuf murteessuu ibsameera. Akka miidiyaan Mongabaay jedhamu gabaasetti jiraattonni paarkichaa tarsiimoo kana irratti miira wal makaa kan qaban yoo ta'u, jiraattonni yeroo dheeraaf jiraatan irra caalaan isaanii jireenyi isaanii lafa sanatti maxxanee waan jiruuf sodaa keessa galanii jiru. Kaan ammoo beenyaan haqa qabeessa yoo nuu kenname ni baanaa jechuu isaanii gabaafameera. Oduu keenya dhumaatiin USAID'n walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti uumameen bakkoota miidhamaniif xiyyeeffannoon akka kennamu gaafate. Qorannaa gabaabaa imaammataa kun dhiibbaa walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti uume ilaalchisee argannoo qorannoo wiirtuu guddinaa fi ijaarsa dandeettii CDCB'n geggeesse irratti hundaa'uun argannoo gurguddoo xiyyeeffannoo barbaadan dhiyeesseera.
Sababa walitti bu'iinsa naannicha keessatti itti fufee jiruun lubbuun namootaa darbeera. Uummanni baay'een buqqa'ee faca'eera. Qabeenyi manca'eera. Hojiileen misoomaa gufachiifamaniiru. Akkasumas duudhaan waliin jireenyaa uummataa haphateera jedha gabaasichi. Akka bu'uura argannoo qorannoo CDCB'tti uummanni gara miliyoona 1.3tti dhiyaatu naannoo Oromiyaa keessaa buqqa'eera. Dhiibbaa barnoota irra ga'e ilaalchisees gabaasichi manneen barnootaa 730 cufamaniiru. Barattootni 210,010 barnoota irraa adda ba'aniiru. Akkasumas barsiisonni fi ogeeyyiin 117 dhaabbilee naannoo walitti bu'iinsi jiru keessaa hojii irraa ugguramanii jiru jedha. Kana malees duudhaan hawaasaa hubamuun sababa kanaanis gara jabeenyii fi seera dhabdummaan babal'achuu caqase. Gara jabummaan babal'achuu kan ibsu taatee Sadaasa 6 bara 2022 keessa amantoota waldaa kiristaanaa Makkaana Yesuusii waaqeffannaa irra jiran godina Wallagga Ba'aa Aanaa Saasiggaa keessatti raawwate kan jedhu gabaasichi. Gochi hidhattoota faannoon hawaasa Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti raawwatus badii uumee jira jedha. Akka qorannoo wiirtuu guddinaa fi ijaarsa dandeettii CDCB'tti USAID maqaa seeccii imaammata CDCB gabaabaa Oromiyaatti bakkeewwan walitti bu'iinsaan miidhamaniif xiyyeeffannoo hatattamaa uumuu jedhuun fulbaana 2023 baaseen argannoo isaa irraa ka'uun yaadota furmaataa eeruun cinatti walitti bu'iinsi naannichatti uumamaa jiru waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu nagaan akka dhumus gaafateera. Egaa dhaggeeffattootaaf jaallattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa odeeffannoon irraa qabanne kana fakkaata. Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik sheer gochuun